gurbaan kan caraa mata qoodoo ka pirezidaantii Kooriyaa kibbaa mallee dhukaasuun tuksii dhukaasee biyyultii dhowwuu jira. Mucaan kan caraan kun amallee jajjaba qaba. Yeroo barbaade qawwa dhukaas, yeroo barbaade tambotu, yeroo barbaade ijoollee duraatii waldeetti. Amalisa jajjabaan kun duub biyyootan qa'ee kanneen. Gurbaan kan caraan mata qoodoo ka Kooriyaa kaaba bulchuun amallee dubbii balleessuu jira. Nam kan addunyaan irde. Ramana abguyyootti argamna. Abguyyoon egaa TikTok akkam fayyadamne isarraa dhagee jira. Isinis dhageessanii. Arranta nammoo oduu ijoo taate yeroo hedduu deemtu. Gurbaan kan caraan mata qoodoo bika adda addatti afaan isarraa kan dhageenyu ta'a. Mee abguyyoo seenaa sanirraa gabaabsiiti mee nuti daawwattoota keenyaaf. Yaa akkuma jalqaba irratti abdiin jedh ani TikTokii tan hin fayyadamu ammoo nama hedduutti irra baruu darbuu jira. Laf gabayaan jirtu hundi dhufallee yoo naaf feerte yoo diifaa naaf feerte yaa oduuti yaa hin arga TikTok irra mummuranii fa yookaanii ani normaal oduu hojjetan humor waan jedhanii jira gaazexeessummaa keessa namooti akka nuuf tokko malee sun dhageeffataniif godha. So qoosaa wayitti daddaree dhiyeessa. Gurbaan kan caraan mata qoodoo ka pirezidaantii Kooriyaa kibbaa mallee dhukaasuun tuksii dhukaasee biyyultii dhowwuu jira. Mucaan kan caraan kun amallee jajjaba qaba. Yeroo barbaade qawwa dhukaas, yeroo barbaade tambotu, yeroo barbaade ijoollee duraatii waldeetti. Amalisa jajjabaan kun duub biyyootan qa'ee kanneen akka Ameerikaa fajabdu mufachiise. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump. Mucaa kan cara hayyoonni dhiisuu didin alpaas jedhetti qoos. Namicha ammoo fudhachuu didin. Guyyoo arra ziyaaraa guyyoo bira dhufnee shaashaa caasaa dabala isaa hundaanuu wal birree soo yeroo gaarii dabarsinee sumaanuu guyyoo hedduu galatoomii yeroo biraatiin haala bal'aa ta'een walitti deebinaa hawaasa Oromootiinis karaa TikTokiinis kooltuu siin jennaa hawaasni keessi jaalataa hawaasa TikTokii maal jettame? Yaa hawaasa TikTokii dura atini miidiyaa hawaasaa kan gubbaatti keessumatti digital media YouTube farratti qophii fadhi dhiyeessitu kaamera quality ijoolleen xiqqoo nam dhiyoo dhuftan tun suuraan isan kaaftan viidiyoon isan waraabdan nu warra ogummaa kan kee tureyyuu gabayaa al nu baasuu jirtanii. It's really amazing waan baay'ee jajjabeeffamuu qabu dabalataan qophii dhiyeessitu fala ala ture ijoollee Oromoota walitti fiddee haalatiin itti wanni gootu yoo good journalist baay'ee gaazexeessummaan taalentii malee harka caala barnoota wanni jedhu barnooti hin jajjabeessan utuba garuu taalentii waan ta'eef taalentii bareeda qabda jabaadde warra TikTokii namooti dandeettii adda addaa qabanii tachakee jira by the way ijoolleen Oromoo xiqqaa guddaan ka TikTok irratti dandeettii adda qaban warra shubbis beekuduu jira warra sagalee midhaagaa qabiduu jira warra qoosa bareeda qoosu jira dabri ammoo warra waan nan barsiisan hedduu dabarsanii jira warra kan jajjabeessu barbaadu warri kunini uummata fiillee fayyadanii digitaalee ejjikee jira ammaan tan addunyaa digitaala waan taateef isaan qabeenya Oromoo jedhee amana warri ammoo miidiyaa kana TikTok haalli abbuus godhu jira inappropriately itti fayyadamu wala baaruufa wala rabsuufa safufa cabsuufa dubartoota hin hedduun hin jaallatu waan kana safu cabsuun qullafaa kuruphachuun dansaa miti wanni abaarsa yoo ka dandeettan taat taayilentum keessan dandeettum teessanii kabaj keessanii eegadhaa erga qabdan dabarfadheedha. TikTokiin ammoo bakka bareedduu Feesbuukii fa'aa Tiwiitara fa'aa guutuuf gabayaan goota jirti. Akka dhuftu himiif. Indufa dhiyootti dhufa very coming soon maqaa kiyyaan qaban aman baay'ee jira hordoftoota baay'ee qaban kum shantama famaanii qaban hin jirani sun tokkollee kiyyaa miti yeroo dhiyootti dhufa gaaf dhufe jili sayyaa madda promote naa gootani dhufa yoo ulfaadhaa galatoo thank you itti yaadeeti miti mata gubbaa mata qootoo gabaaba kan caraamu maaliga namtichi South Korea sun gurbaan kan caraan mata qoodoo ka Kooriyaa kaaba bulchuun amallee dubbii balleessuu jira nam kan addunyaan irde deebiin dhiis jettuun illee burmata of jibbaatanii namichi nama karaati qawwe dhukaasaa bulaa halkan saati firtan bunyaa taphataan kubba miilaa khawar Brazil Lionel Messi edhan kaan waancaa addunyaa kophaa fi budduufatee galateeni waancaalee nam dhowwatee kophaa rafeeni jedhani geeba guddaa addunyaa kana saf fudhatee nami kan caraan sun hin danda'amne waan dabaati. Barkum lamaaf 21 operation Kaila Mural sanbata halkan keessatti yuurootii waraan Pentagon 8 idil bayraa qaba kan gubachaa dhaabatan. Harki caalmaan yuuroot kana CH47 Chinook jedhamu xiyyeeffannoo keessa kan galleef
balalli gara robooti gabaabduu irratti of eeggannoo jajjabduu daqiiqaa waan 70 sabira biruunfatan namijjeesu deeman adoo hooliin cabsatanii lafatti hin dhaabbatin dur mana irra guddaa qaayidaa Abuubakar al-Bagdaadi irratti xiyyeeffachuun ibitti qabsiisan komaandoo garman mootii shororkeessitoota kanaa cabsite seentuuf saree isaanii talmaan nama caala barnoota qabdu baba qoobsuuf ture eegdota al-Bagdaadii harcaasanii kuffisanii nyaaquu isaallee weeraran jidduu tafaawwara rabootaatiin ergaan akkan jette dhagaamte kootee loltuu aboggoo mata gurraachi illee ergaamte ijoollee tante qabadhi baay'ee humniti Delta Force Ameerikaan bobbaas eegdota al-Bagdaadii obbaasuun dhuftee man isa biraan baateedha. Wanni kun kitaaba wayii keessa fudhatame aalaa bulchaan guddaan Abuubakar al-Bagdaadii itti jeefame guutuu isa sagaleensee jedha. TikTok seeta. Galatoomii Abguyyoo bira jirra. Abguyyoon TikTok ni fayyadamtaa? TikTok hin fayyadamu yoo rabbiin jira TikTok yeroo muraasa boodan dhufa abdii faanaa beeksisu. Hawaasa keenya kan walloo uummata alagaatiin dhumaa jiran kanaaf dhaamseeti hawaasa keenyaaf qabdu maali akkasumatti hawaasa keenya kan naannoo biraatiin maal jettan? Ayee ulfaadhaa galatooma guyyoo waariyoo jedhama. Hawaasa keenya Oromoota walloo harakko akka ta'ee jiraniif uummata Oromoo bakka jirutti cina dhaabbachuu qab jedha. Uummata Oromoo goota, uummata Oromoo walloo goota. Uummata yeroo dheeraaf qofa fi diinaan qophii wal qabu jiru. Oromoon kara danda'a. Qomni qabumnaan maallaqa qabnamu sagalee ta'uu fi dhaabbilee ta'uu fi dhaabbachuu qab jenna. Oromoon wal malee fi qabdan jedha. Galatooma baay'ee jennaani.